bakami jajada bareda kesati jette mali fudu diddan mali mana kesani fitina isin mucayo timbarbaanne Munir an asibae haado ko brande mu ko male man nama tokko hinde mu jette warqen giddiana gotote baasa mana ya Munir bakka ega gotote baasne sila chuma ki usu qabdan ka duftani ragabon qabdan ga ugaji sarat balesine okay gin an wanna jan argena dubbad umman oromo ila dagefadu Munir aside bisa koy umman oromo dagefadu dagefadu ati warqeen mana sabri keessa dhugaanii dubbatti jettee amanta maaf kijibin kan waan narsini ni amanta kana yasmi ani kijibne way beekumsaan ala ta'uu danda'a ani kijibu miti ya ni amanta madanti mana namatti obsinin kura lakki nimtara isumarra digafi futanna mana sabri keessatti yasmin dhugaa walitti taa'imnu ati fache mana sabri keessatti michiyoon tun haariya isin Asiana michiyoon tun kana haariya baadiyyaraa dhuftee magaalaa wata kan beektu mana sabri keessatti sodaachistee jirtiin dhugaa ni himtu bakka egaa kana eegeen himne gammadduudha jettee dhufuun kee dhibbaatti gogongora bakka gogongora beekumsaan illee ala ta'uu danda'a isa irratti illee sirraalee fudhadha hin beeku rabba beeku wanna mana kana sessa jiru ani hin beeku sin jedheera Munir waan beene tokko dhuftee gammadduudha jechuun kee dogongora guddaadha akka nama sabrii sitti himeetti fudhadhan nuti kanaaf lakki ani dhaggeeffadhu Munir dhaggeeffadhu akkam takkaadha kana jedhe sanii dhiifama gaafadhu ofirraa buufadhu dhaggeeffadhu Munir akkamittan gammadduudhaanis sin jedhee ummanni Itoophiyaa ummanni Oromoo maal jedhan mucaan duutee jirti ilmoo ishii du'ee jira garaan baqaqee jira jee ummanni Oromoo baay'ee wal nyaachaa jira ani dubbii qabbaneessufan hollaalu garaa fayyaa hollaalu mucaa fayyaa achina kana jee malee eenyu bikamu jenne garaa sinin jenne anta garaa sinin jenne mijeeon gammadduudha ati mana na ifi akkamamtee jirti keessatti gammadduu miti jettee dubbachuun si eegamne waa'ee garaa rakkoon qabu garaa baqaqee maasanii miti Munir abbaa cala beekna nu tamma mucayyoo cala beekna jira mucayyoo gaafa gaafannaa operatitiya michiyoon iggataa jala jirti iggataa sabri jala jirti ati tabaka wontaati ati hawaasa alamaa taata o kanati sabri wajjidhaan hidhata qabda jechuudha ati propaganda sabriin beeku argeeffadhu kan Oromoon dan ani waaqa Oromummaa sin jedha ani sabriin beeku gaafa tokkotti argeeffadhu sabri wajji hidhatan qabaanne amma dhiifama gaafatta silaa dogongora jetti balleessine kaan Munir ani balleessine waan michiyoon mana hidhaa keessa jirti manni sabri mana hidhaati mana hidhaa keessatti gammadduudha jechuun kee badii qabda Munir dhiifama guutaa kaya balleessaa kiyya Yasmin ente nyam balleessine Yasmin tadhalte san osoo si taatee mana san keessa jiraattee gaafiin akka ati micaa san gaafatamtee si gaafatamtee rakkoo keessaan jira jetta ati namni jalqabarra intala san bira dhaqe nama saahiba intala saniiti riileeshina isii wajji qabda buna isinii dhaabu jirte kabajaanuu isin simattee fitti si yaamtee fudhadhaa deemaa isiniin jette jarri isii bira hundinuu micaan ija takkaan laalte malee mee osoo si taate maal jettaan gaafii tan okay gali gaafii bayeessa ana otoo ta'ee ilma Oromoo na bira ufee intalti Oromoo na bira uftee imbaasii jedhadhee bira deemee ani gurratti illee hususeetan rakkina kee himadha argite gurratti illee hususeetan rakkina kee himadha aya eenyuti isin ergatee deeytan dura takka farra eega dubbii haadiddan nuti barbaadu jira nuti akka Oromoo barbaadu jira maaltu khobaanu keessaa isin baasee barbaada isin hinje eenyu isin ergate garee ijaaramtee barbaadu jiroo joolkuwan qabdan obboleettiidhaa joolkuwan qabdanii eenyu bikka buutanii deeytanii fudhadhaa deemaa isin hinjaanii micaan isin didde mee takkitti tana qofa naa himaa namuunun ergini ani sitti meeraan ani mana illeen talaan beeku ammas deebi'ee sitti an nageesse kiyyaa obboleetti keenya hagalatoomtu ilaansoo bakka ishiin jirtu barbaadde kan nageesse isiidha ammas sitti ma deebi'ee illee sitti saamrii hin argine yoo ilmoo islaama taate kiristaanoo taate Allah shaahideen jechuun dubbii guddaadha ani intalan beeku ilaa sodaaqee tan gaafadha kun balleessa hojjettan rabbi si farada namni si farada kana caala wanti beekumtu hin jiru balleessaadha amana aballeessaadha maaliin balleessan simu haati wakkalattee obboleettiin wakkalattee gareedhaan barbaadu jirra akka Oromoo barbaadu jirra
re'etti abbaa takka taree beeyladaa keessa abbatti hin taane micaan tol nuti akka Oromoo fudhachuu yaan akka Oromoo barbaadu jira maaf nu bikka buutanii deeytanii nagee nu hin ta'e yeroo sanitti wanti Oromoon barbaadu jirtu micaan fudhachuudha moo nagaa fi gaariin micaan jiraachuudha ati mee waan biraati miti namni dhalee guyya tokkotti dhaabbisanii dila san guutuu godhu akka dubartii takkatti ati akkamiin laalta Ani gaafa sana bira jiru obboleessa. Ani gaafa sana fattane. Mucaan keessee gaafa guyyaa shibbittane. Akkan siin jedha geesse akka dubartii takkatti nama dhalee guyya takka dhaabbisanii dila san guutuu interviiyuu godhuun san likkiidha moo likkii miti? Likkii miti. Inni likkii miti. Ayyee likkii miti mi lammaffaa deebi. Lammaffarra micaan tun haati warri hundinuu barbaadu akka jiran ni beeytaami. Doisaadhaan obboleettiidhaanis doisaa islaam obboleettiidhaa wajjinillee saaraa wajji ol qofa qabaatan gama keessaatiin moobaayilillee dho'isitanii itti kannine takka silaa moobaayilillee masmara keessanii dho'isitanii waan si keessa jiru sagaraa seeni obboleettii keetii dawwaladhu nutis wareegama kafallaa jettanii osoo akkos gootan har'a waan gaarii daleeytan seenaa gaarii daleeytan feetu dho'isaan obboleettii si dubbatti. Kanaafuu nama saamre intala san bira dhaqee intaltii diinuma isitti eegu jirtu waan ta'eef dhaquun keessanuu jalqabarra dogongoraati dhiifama nu gaafadha. Dhaquun yeroo dogongoreettanii murteessitanii dhiifama nu maaliif gaafatanii halkanii eebbistanii yoo jettee dhaggeeffadhu eegale maaliif haltee intala Oromoo gaafattee dhiifama nu gaafadhu yoo jette sin gaafadha malee balleesse jee ani dhiifama isin hin gaafadhu mikinaatu hin balleesse isin duubaaquu kiyyaaf isin duubaaquu keenyaaf isaaf kama gaafadha yoo jettan malee anti wanti nagaasaa dubbadhu mee nagaasaa dhiifama dubbadhu eegil dubbadhu ayyee ani kanan jechuu barbaadu warri kun garee ijaaramee dhugaa mucaa dhoksuudha afaan Oromoo haasa'uudhuma qofaan garee Oromoo fakkaate dhugaa mucaa dhoksee dhugaa samiriin akka waan dhugaa qabduutti dhugaa baasuudha deeme malee kiyyaa ta'uu falmattuu ta'uu yasmiinii ta'uu achi intala laalanii dhufanii mana farajitti mana bananii garee nama wal nyaachisuudhaan jiraatu warra maallaqa boo'ichaatiin jiraatu maal jedhanii haasaa turan anillee dhagaan ture. Warri kun dhibbatti garee qaallittii samriidhaan bitamanii dhugaa mucayyoo dhoksuudhaan socho'aa jiranu. Addeenyuu kottaa dhiifama nu gaafadhaa isiniin jennaan dhuftani. Maaltu isinitti dhaga'ame jechuun barbaada. Mucaatu bakka sanaa baatee intinaa taate moo dhimmisii dhumeennaan dhuftani moo? Ammas immoo dhaqaa nagaa ittiin fakkaadhaatii waan jiru iccitii yaada gama jaraatii fidaanuu kottaa hidhamtanii ergamtanii dhuftani. Kanuma adda akka baaftuun barbaada. Ani gardoo akka kan kootti amma dhugaan micayyoo sanaa ba'utti dhiifan tokkos hin jiru. Dogoggorru kara dhugaa dhaabbannee kara sobaas dhaabbannee nuti haa dogoggorru. Dhugaan micayyoo kanaa eega ba'e yoo nuti nama kana balleessine ofii baanee dhiifama gaafanna. Yoo dhugaan micayyoo kana adda beera ta'e isaan dhufanii dhiifama gaafatanii dhimmi amma kadhatamuu dhiifama gaafadhu jedhamee maali? Namni ofii isaati ofirratti murteessee ani balleessaan qaba jedhee dhiifama hin gaafanne namni akkamti balleessaa qabda dhiifama gaafadhu. Waan jedhamne ofii ishiitti ofirratti yaadde dhiifamaan saba koo nan balleessaa jettu egaa dhugaadhaaf quuqqamte ta'e dhugaadhaaf hin quuqqamne malee egaa sana mana faranjitti maal jedhaa turan? Dhiifamni gaafa dhugaan micayyoo kanaa ba'e. Bakka ati kan dhaqee gaafatte mana haadha ishiitti miti kan deesse micayyoon kun mana obboleetti ishiitti miti kan deesse micayyoon kun mana harka diinaatti nuti ammas taanaan borus harka diinaatti jenna mana harka diinaatti deemtee deesse malee mana haadha ishiitti miti kan dhaqee gaafatte marrajaan eessa jira fiidoo waraabdee dhoksaatti gizee ati gaafattu sana sagalee ishii waraabdeetta rakkoo ishii eessa kana jedhi nuu baase yoo dhuguma sagalee waraabdeetta ta'e jechuudha dhoksaadhaan gaafadhe jette miti dhoksaadhaan gaafatte sana nutti agarsiisi. Garuu an akka kan kootti jedhu dhiifamni tokko hin jiru. Dhugaan micayyoo kanaa bahu nutu dubbii kanarra inuus na hundumti keenya dhugaa nu ba'aa jira. Nu saaki jibnu karri kunis saaki jibu. Isin ofiinuu garee uumtanii deemtanii kara sobaa fi yookiin kara birrii namni keenya amma birriidhaan bitamaa jira. Kara birriitti jallattan sila ta'ee fi dhugaan micayyoo kanaa bahu dhiifamuma tokko hin barbaannu kiyyaarraas ta'e. Falmattuu irraas ta'e Yasmiinaa irraas ta'e Faranji Jaspaa irraas ta'e eenyumarraa dhiifama tokko Fara Oromoo miti obboleetti Fara Oromoo miti jalqabuma eenyu Oromoo odeedha.
isaanii hin beeknu warroota Oromoo fakkaatee kan Oromoo isaaniitu amma foon keenya kutatee nu nyaataa jira. Guyyaa nu faana galgala foon keenya kutatanii nu nyaatan. Falmattuun kuni gastii Mubaarak irra qaasooftee baate sa'aatii tokko osoo hin guutin sa'aatii tokko keessatti qayyaramte. Gaafas baatee daqiiqaa tokko tun turii maal lafa rajiseentii akkasii ammallee dhimmi mucaa hin xumuramne jarris karuma jalqabaan hin adeemanu makuma balleessiidhaan garee kanaan garee nama walitti buusuudhaan jiraatu garee fooloo barbaachaa jedhee mucaan nagaadhaan jirti jedhanii akka barbaadan haasa'aa turanii amma maaltutti dhagaamnaan dhiifama gaafachuu dhufani. Sijjammari kan garee kana uume tokkoffaan kiyyaadha. Kiyyaammoo keenya jedhamtu. Dhugaan sanin jedha. Ani ijoollee uume. Kiyyaa falmattuuf Yasmiin tiimichi tokko. Isaan tu dubbii qaba. Shira kan amartitti naxxinyitti otoo hin ta'in isaan kana sadan irraa buudhu. Amma dhugaan. Akkasii isin afaan Oromoo beektu Oromoo akka waan dhugaa mucaa beekti isin afaan Oromootiin Oromoo nu amansiisaa jedhamanii bitamanii bifa sana uffachaa jiru waan ta'eef. Borusu jaallattus jibbituuf amma qiyaamaatti waliin dhiifnu. Amma akki mucaa ba'uutti jechuudha. Suurum keessan gadi galabbanne dhukkeessan irraa kaafne ijoollee beerutu jirtutti isaan kana otoo hin ta'in ijoolleen beerutu jirtu guuttee jirti. Anni ilaala funyaan keessan gadi qabdee sin zagazdee iddoo seeraa sin geessitu. Dhugaa sin fakkaatiin. Araba teerumtee makkalaakaatti nimte I don't care you know. Dhugaa waaqa kan si caalaniitu jira beerut keessatti isa Dubaay dhiisi. Kanaafuu amma haqqi mucaa ba'utti walirra taa'u hin jiru. Yes. Agifadhu. Seeraan dubbadhu seenaa. Araba bira naqin bira naqin. Ana asin bira jiru ana nagaafadhu. Amma sini araba ilal agifadhu akka isa dubbadhutte jechuudha. Dhugaa Yesuus dhugaa fuula Waaqayyoon sitti kan si caalutu jira beerutu keessatti. Amma caalu rabbi tokkichaa beenu. Eenyutu caalu rabbi tokkichaa. Sin ijoollee isaa sagalii. Agifadhu saara. Hunduu nama sagalii dhalan. Ati maaltu sida kale qaymee yookiin seera naasofna. Ati maaltu sida kale deemtee otoo uummanni Oromoo sitti iyyaa. Asittiyyuu achiyyuu maaltu sida kalee deemtee intarbii guuta. Namni Oromoon si ergateera minutti hime. Kiyyaan immoo akka nama tokkooti. Kiyyaan immoo nama ishii Oromoon ergate jira mee akka dubbadhu mucaan sagantasaa. Ishiin ergatte Oromoon ergate kiyyaa. Deemtanii shira kana xaxxanii jechuudha. Maaliif deemtanii kan haqa isaa dubbadhu maasiif hin godhu dhugaa siin jedha. Dhaggeeffadhu dubbachuu danda'a. Siyaasa micaan isii urjii namni jaamu dhufee balleessitee ummaan xiyyaarra booda yoo isii waan kana keessatti akkam taanaa itti gaafatama fudhadha guyyaa jettee irraa eegaltee xiyyaa waan kana keessa akka baafattee na fakkaata hangaan argette. Qaamee adeemtu meeyyi dhuguma noosista biyya namaa keessa jirta waan taatuun baay'u dhugaa inuma booda wal taazabuttua mee ishii kana lamaan deebisi walitti wa'inni bu'aan qabu. Namatti Oromoon sin eeggan siin Oromoon hin erganne kiyyaa Oromoon hin erganne falmattuu Oromoon hin erganne so azala galagaltanii otoo namni wada baxabaxaa jiru otoo namni asii jeeqamaa jiru sin maaliif galagaltanii deemtan kana bichaa nu ibsi bakka kana gaafii jira. Si deebisa. Tokko itti meeraani mucayyoo kanallee beeku anillee ishii beeku wanni naqeef kiyyaan naa daawwalte. Yasmiina atuu ilaasodha hin qabda wanna muuqii minaamina manaa qabda. Koota inni mucayyoo kana laallaa anaan jette. Kiyyaanis intala kana hin beektu. Kiyyaa jala galii ilaali. Footoo Saaraa wajjin hin qabdu kiyyaa kana hin beektu. Immaan Saamiree kana hin beektu. Mucaan kun adiraashaas akkamitti akka fidde ani hin beeku rabba beeku. Ammas sitti himu amana yoo amanuu baattan dhiisa. Dhugaan sitti dubba yoo amantaa beekta malee kan beeknaanuu beeka. Egaa lubbuun beeka. Warsirreessi na bareeda. Ishi lubbuu asii. Nawaamani Saaraa nawaamani. Egaa lubbuu buchee amma fakkeenyaa fi muciyyaanii mucayyoo sana hin beektu jettee jala qaama rakkinati qabdu bara otuma dhugaa qabduyyuu rakkinati qabdu barii waan tokko irratti akkana ta'e murteessuu dandeessa. Jajaa Qaika lubbu kiyyaan hin beektuu jedhiin beeknaanuu sisiwaamtee beeknaanuu lookishinii beeknaanuu nafxanyaa kana walitti dubbattee deemtesa akkamitti immoo jala kurtee ishiin hin beektu jetta. Nan gaafata intala kana adiraashaa ishee eessaa fidde mucaa kana Koi ani sinin deebisa asirratti Moniir hundi keessan hojjetu. Mana intaloo kan beeku kiyyaa qofa. Kan imbaasiyyuu adreesii balleeffatte jennaan
kan mana ishee agarsiise imbaasitti qoonsilaa koominitiitti kan fuudhee geesse iyyuu koominitiidhaan kan agarsiise mana Saamrii kiyyaadha jechuudha. Kiyyaan akkamitti mana intala kanaa beekteedha gaaffiin Oromoo. Ati immoo Yaasmiina saree kunan beeka. Ati quuqama qabda Oromoo fi ijoollee baay'ee gargaaraa turte. Waan hin beekin keessa si galchite ishiin jechuudha. Si galessoo ishiidha. Ishiin amma yoo araba dheerachaa jirti hin beektaa miti. Atamma bakka akka beekumsaattis haa ta'u akka wallaalummaattis haa ta'u bakka ciqinciqii minuma yasfalligu maal gochuu qabdaati ummata kee ishiin amma dhimma ishiiti bakka mucayyoo nama seeratti dhiyaatte miti seerri qabate nuti ammas wal caqacaqaa jira malee kun jirtaa miti edda sanyooti guyyaa sanyoo kaasee hin baasin gororroo isaanii qabee jira so dhimmi dhumatee jira kanaafu ati immoo maaliif obboodota akka ofitti mufatte ሳላ ገብቼ በታገሩ በለስን እኮ እኔ እኮ አላጠፋሁም። እኔ እኮ ባጠፋ ይቅርታ እንዴ በለሲቴ ያጠፋሽው ልንገርሽ አንቺ የቱ ጋር እንደሆነ ተኮፋ መና ጉርባ ኤኙ ኢትዮ ሰነሞ ኤኙ ፈራጃሞ ፈረጂ ሴጣና ሰነ ደምቴቱ አኔ ሳርገና ቱ ኮንሰዩም ቤቆን ሰዩም ቤቆ አገፋ ናጣቃቺ መነሳ ሴንቴ ነው አረብሳ ቱርቴ لا لا انتبه انا من قربسني بك من قربتون مسنو نجيفا دوسيتي ماشا ما عندي توكو جد لما تمو اتو اورمونا سي سغريتا اجرو اتي فيديو دقته ورابده راغابون دوغوغورا كون سيغله مالي في بورتو تركته كان سغله سيته امته وانت افسو مالغوچو قبداتما باጭሩ በይቅርታ መገላገል ነው በቃ ይፈማና ደቦዳ ኪያን ይመር ብቻ ነው ወይስ ሌላ ችግር አለብኝ ነው እኔ ይቅርታ የምጠይቀው ስለሄድኩ ብቻ ነው ወይስ እቺ ልጅ አታማ አናማ ከነሲ እንጂ አናማ እኮ ፖለቲክስ ሲጎርሳ አጅለማ በርባኑ የገዶ ኮንግሬስ ይፍራቹ ዲሳፋ ቦሩራ ኮንቱ ሊበገይስ ደጎንጎረኬ ደቁዳ አብቲ ደቁ ኮከሬቴ ሀጀኑ ደይቴ ማሊፍ በዲባተኒ ዶራብደይ ሚጆን ነገቲ ጅርቲ የተፋላ ኡመት ሐዋሳ ሐና ማሊፍ ዲምተዲዳ አሱድ ቢን መነሙቲ ኢሳውት ሙኒር ኢሳት ኦኬ አቄ ሙጫቲ ከና ኦቱን አቺን ባሴን ሙጫን ኩንደስተኛ ባኤ ገመዱ ዋጂ ቪዲዮ ወራቡት ኢፈም ማልፊ ወጅን ቡላኒ ሰዓት ግማሽ ፈነቀ ያንላለ ሙጫ ጋፈና ገመቹ ከን ቪዲዮ ወራቡ ሰንገ ቪዲዮ ኦኬ اوكي فيديو ورابط دو دغونغورا تايفام انتي وانت غبلس لنجر وانت متاكن لنا ايتوشنا كل ربنا اني اما فرج يو حق قباتي يعني فرج وجني دبا دما حواس اسكنو دي كلمي يو فرج ما حق خطبوتاتي سلاسل بغيفتي موجي دابتي مفيون مرمرم وان حواسني برباد وان امني برباد سلان وجي غودي يعني فرج وجني دبا حق قبانجا أنا نمرة دنتنا مقبول نما كتدي نما أقول في مسافة أقول فرافين ميجا لو أما أدي هذا كواتي ساقا كارو نمني توكو شكيجير هواسني شكيجير نوكسون كي بكم تجير تاسو جتو أتي ديته منو مسنا ديته منا توهنا أتي هذا توهنا سنجنا جراته وان تكو أكمل مركن كم نيكا بيته فيديو كي ورا بود دبالي منا تكو مكان كو كلهم بربادو بلسو أنا جولم كنت فتاني هذا مناسي أنا هذا وراتي أنا مكان كوميديا بين فيديو لأورمو ونسر كذا ليس مكان كون كاسنا أكيد قافتشوك يا فيديو ورابوك يا لقوم قرأ وده إيفا مسين قافت أنا نقول أن يقول أورمو غرغرة ماله قافتك إيجا أورموت نقدر لهم بيت نما أكسر لهم إنما ده لو كوديسه يقول أورمو تيكات قلق مكان كوين أينا بيس مكان فوتوس كاسي فيديوس كاسي مديرنا يلا سيني لا أنا وانا ما تقول ما نفي شيء نما أمة عارسو بربادة مشي تجورا المتون أوكي لأن كانوا تاني فوتو كنا راح كافتو سجمر بقى تقولون نامي تقول إنجا نزندرون علىكم ياسين أورمونا راتا ويتي تمتي إيفا مغافت تمتي ياسين لبو إيفا مغافت أنا جولتي أماناتي يتي إيفا مرومو غافت تسا غلاقل كلو غافت تسا جانا جودة كان فلمتو في انتلا شي مراتو في جرا كنا كيسا باي بقى قواد جري كوني تيوت سيغلچو وغاسين جدا برمافو تي نما كسي كون تيوت نما غلچ اوكي غلطو ما جولي روماني كان بودا فلمتو كسيلن اني سجام غارب بين سنجا جو غارب بين سنجا غاورمو واغا ايغا اورمو اني وانتم بيكو تجرا كين غافا امالي واغا اورمو ما انا تن امانا افتريسا
cuma tumurame dhumate bakka irran deebi'in namni tokko dhumate Bakka attaakishi Yasmina hin booyini. Yasmina. dhiifama jette dhiifama godha dhiifama jaalas jedhan barreessa wanna badaatti na No, attaakishi anchi saat itoon beekin keessa si seensanii miti atamma keessaa ba'ee Oromoo jettee ilaale. Waan saba kee jaallattuuf gaafate garuu gurbaan Farajamu Farisuni tokkoffaa ijoollee biyya Arabaa arrabsee ijoollee akka shaamaa iftee maatii ishiifillee biyyaaf jiraattu arrabsee kabaja keenya gadi buusee tokko. Lammaffaa akka mucayyoo keenyaa dhoksee kanaan booddee mana isaallee naqii kan እንደዚህ አይነት ነገር ውጪ በቃ ውጪ ኢምባሲ ሰዓትን ቀቡ በከለ ሰዓትን ይቀቡ ወላሂ ሰዓትን ቀሙ እንኳን ታየ ፖለቲካ ማለት ይስተካከል ማለት ከነገር ጀምሮ mucayyoo kana ilaalata yoo jettee kootu qonsila deemiti akkamte dhimmishi jedhi gaafadhu ambaasaadar dhaqiiti jechuudha dhugaa rabbi singeessa yoo barbaade kun biyya isaanii cufe asitti isaan ka anatu buyyaa bilshaati anatu akkasi jettan seeraan wal gaafanna seeraan maanንም አይለቅም ኢምባሲ ደምነቱ ሲንከሰስና eli wanti sigara dukanaan booda ijoollee footoo ko akka gadi galabban ani haa amaachit ijoolleen kun mana tamaaretti ilaalu barsiisonni ishii ilaalu amalu maaruf warri ko nalaalu warri ko warra urfaa warri ko waan sinjoo dhage Yasmin waan jiru dhage waan ni tokko waan gootu video deeqa takka waraabiti dhiifama uummata keenya wallaalan ta'uu beekan ta'uu waniin jedhee eeganarra badii ta'e dhiifama jee video deeqa takka waraabadu sammooda namni waa maqaa kee kaasuun jiru bakka dhumatti dhimma kana keessaa baay'ee ilaallatu dhimmi kun ana jala hin jiru munir video ko na jala hin jiru beek video na jala hin jiru video takka waraabii sinjee boo deeqa takka waraabii video achi ko ማለት ነው ዓለምን ዞሮ አለ እኮ ቪዲዮን ሰንኮ አዱኛ ናኔራ